Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment seenaa maayibubaan isinitti himaa amma qophii keenyaatti nu waliin turaa an Sablee Alamuuti. Akkaataa intalli Oromoo kun gabaa garbootaa kana keessa galuu dandeesse gaaffii namoota hedduu ta'uu danda'a. Seenaa maayibubaa akka qorannetti akkasumas akka isheen dubbattetti yeroo isheen waggaa 8 turte sanatti naannoon isheen itti dhalatte sana jeequmsatu ture. Jeequmsa kana keessatti obbolaawwan ishee kan dhiiraa fi abbaan ishee akkasumas manni isaanii ibiddaan kan gubame ija isheetiin ragaa baate. Yeroo kanatti maayibubaa fi obboleettiin ishee harka daldaltoota garbootaa jala seenan. Daldaltoonni kunis maayibubaa fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondor kaabaa Itoophiyaatti imalchiisan. Achitti gabaa garbootaatu ture. Garbootni naannolee kibba biyyattii irraa fidan hedduu magaalaa Gondor irraa gara Sudaanitti geeffamaa turan. Sudaan irraa immoo gara biyya Masriitti kanneen geeffaman keessaa maayibubaan ishee tokkodha. Imala kana gidduutti iddoo obboleettiin ishee badde beekuu baattus yeroo sanatti Oromoota hedduu yookaan immoo warrootni afaan ishee beekuu hedduu wajjin turte. Jaarraa 19ffaa keessatti garbootni biyya Itoophiyaa irraa dhufan lakkoofsaan gara 25,000 tilmaama hedduu isaanii kibba biyyattii irraa fidan. Kanneen keessaa Oromootatu baay'ata. Warroota asirraa biyyoota Awurooppaa fi Hindiitti kanneen gurguraman baay'eedha. Yeroo jarri Awurooppaa seenan turtii yeroo muraasaa booda magaalaa Budaapest biyya Hangaarii keessatti maayibubaan cuubamtee turte. Achirraa immoo magaalaa Viyaayinaa biyya Awustiraaliyaa seenan. Ilmi warra mootii Hermaan Voon Bukler kun maayibubaan qondaaltota olaanootiin wajjin barsiisuu yaale. Ilaalcha qondaaltotaa kana waan sodaateef isheen intala mootii biyya Abisiiniyaadha guddifachuuf biyya kana fide jechuudhaan uummata goyyomsee maayibubaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattu mana barnootaa magaalaa Viyaayinaa sanatti galche. Hawwii afaanii waan qabduuf ji'oota muraasa keessatti afaan Itaalii barachuu fi dubbachuu dandeesse. Turtii muraasa booda biyya Awustiraaliyaa gara biyya Jarmanitti imalanii deeman. Biyya Awustiraaliyaatti kabajaan jiraatan iyyuu biyya Jarmanitti garuu Hermaan intala gurraacha jaalachuunsaa baay'ee kan qeeqamaa ture. Keessattuu haadha mana Hermaan kan durii maayibubaa akka biyya Jarman hin seenne barbaadaa turte. Isheen masaraa mootii seenuun safuu biyyattii cabsuudha akka ta'e ilaalamaa ture. Ilmi warra mootii kun immoo tasumaa ilaalcha namootaa fi qeeqni inni argaa ture jaalala inni maayibubaaf qabu dabalaa dhufe malee hin hir'anne. Haati manaa Hermaan kun kan durii utuu qeeqxuu jaalalli isaanii kanarratti naaftee harka kennitee dhiifte. Biyya Misiritti Hermaan ergaa maayibubaa bitatee booda ishee waliin biyyoota garaagaraa deemee yeroo kanatti maayibubaan umurii waggaa 10 hanga 12 gidduu taatus bilchina sammuu fi akkaataa amala ishee yoo ilaalan nama hojjaan madaalamu miti. Kanarraa kan ka'e Hermaan jaalala maayibubaatiin booji'ame. Biyya Jarmanitti haadha manaasaa wajjin wal yaa'iikuyyuu malee maayibubaa wajjin akka niitii lammaffaa wajjin jiraataa ture. Adeemsa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Filisxeen, Suuriyaa fi Istaanbul, Turkii maayibubaa wajjin deema. Biyyoota kana keessaa intala kana qabatee wajjin deemuu waan sodaateef uffata loltuu dhiiraa uwwisee wajjin deemaa ture. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment seenaa maayibubaa har'aaf qabanne kana fakkaata. Torban immoo seenaa nama biraatti walitti deebinaa. Nagaadhaan turaa. Turtii gaarii.